wajjin baranna walirraa baranna boleetti arrabaan jireenyaan argamu. Aariidhaan jireenyaan argamu karaarraa badan malee yoo aarte karaarraa baddaa. Nama rabsiti karaarraa baddaa. Ilaali dhugaan ishii obsiti waliin asubra kamaaliin waan obsitanii meequu jechuudha. Dhugaanaa galee meequu yaa ustaaza. Ani baay'ee si jaalladha kabaja obboleessa. Waliin asubna dhugaa waaqa. Waliin asubna. Maaliif ani nama haala sochini taa'ee naggeeffadhu ani amantii keelleen dinarrabsine nuti siraana soo jira beekte. Naggeeffadhu. Ani amantii kana baay'een jaalladha. Isaanii wajjiniin hin guddadhe ollummaadhaan duukaan guddadhe ammallee arrabsuu hin danda'u xiqqeessuu hin danda'u nan isaan kabaja waan tokko ittiin jechuu hin danda'u amantii kanaan jechuudha. Maaliif maatii kootu isaanidha. Siigalee kanaafuu ani warra asirraa baala re'ee nyaatee akka re'eetti yaadaa oolu gimala eegu wajjiniin seeraan dubbadhu gaafii isaan si gaafatan bichaa deebi'ee. Waaqayyo si haa eebbisu. Afaanuma dubbatteefis Waaqayyo siif haa ilaalu. Maal jennu karaa dhugaa barachuus barsiisuus kan didaa jiru siidha waan ta'eef waan goonu silaa walirraa baranna dee ture galatoome waan jette hundaa'u. Galatoome dhugaa rabbi baay'ee si jaalladha siin kabajaan amantii keessan hin xinneessu garuu immoo gisee amantii namaa dubbattan hin xinneessina akka namni kee kabaju yoo barbaadde. Xiqqeessu miti kun baru xiqqeessu miti dhugaa rabbi waan ila waan Yohaannis dubbateen dubbadhe waan Yesuus dubbateen dubbadhe. Waan Yesuus dubbate dubbachuun xiqqeessu miti baru. Inni of kabajee waan ofiin jedhe ati immoo xiqqeessitee jechaa jirta. Waan Yohaannis Yesuusin kabajee jechaa jiru xiqqeessitee jechaa jirta. Ammaali wanta addaa waan dubbadhe qaba waan wangeelarra hin jirre. Waan amma siin jechaa hundumtuu wangeelarra jira. Yoo baasite agarsiistu baasite agarsiisa. Ilaa kootu waan sitti himan. Kan keenya maal jedha beekta anaaf jettaniin dubbatinaa jedha. Ana afaan hin qabu. Dubbachuu caala iyyuu dabartee nu arrabsite haa ta'uyyuu. Dubbachuu dabartee nu arrabsite. Harree uffatee dhufee inni namadha maalidha jettanii harree masagii malee oofaa. Harree uffatee dhufee jenneen. Harree uffatee hin jenne harree yaabbatee dhufe jedha baru caafa jedha yaabbatee dhufe jedha malee uffatee jedha. Kun jechaan turre amma sila. Laaki loqoda isaa sii galuu dide malee uffatee hin jenne harree yaabbatee dhufe jedha laa akka jedhe Yohaannistu Yesuus Kiristoos Naaziraawit kun harree yaabbateedhaa dhufe jedha. Sigalee sanuu harree lamarra taa'ee yookaan guruncillaa lamarra jechuu guruncillaa maaliif jaatanii jettee macaafa qulqulluu sana keessa gadi buutee dubbisteetta maaliif akka yaabbate nutti meera ittiin deemuuf jedheetu. Yokkee ittiin deemuuf maaliif akka deemuuf ka'e moo hubatteetta? Dadhabee jennaan lafa deemurra jedhe ittiin yaabbate jechuutti beekama akka macaafatti. Okay, kuni jechuun amantii sana xiqqeessuun jedhamu. Gooftaa Yesuus dadhabaa. Hin jedhamu kanadha kanaaf ustaazis hin jenne ustaazis akka jedhani. Yesuus Kiristoos harree yaabbatee deemee jedhe malee harree uffatee hin jedhe. Dhugaa rabbi maal sila wajjin ture barsa gadaaf deemee dhufe malee. Ati maal yeroo deemte sana waan baay'ee jedhe namichi. Lakki harree akka jedhani harree yaabbatee dhufee jedhani. Harree yaabbatuun wanni inni jedhe hoteellee Waaqayyo akkamitti harree yaabbata. Waaqayyo waaqadha. Harree irratti akkamittiin deemuu danda'a jedheeti akka sammuudhumaan namaa galuuf nama gaafate malee arraba barbaadee miti. Ustaas na caalaa amantii kanallee kabaja na caalallee waa'ee kanallee intini jedha. Garuu dingata wal hubannoo ta'uu dhiisuun hin mala. Kana miira keessa gachee ta'e jechuudha. Saniif mee amma tara gaaggaane. Nama raamadaana keessan sooma toobbadhaa mee sirraa bu'aati toobbadhaa dhaqaati salaata keessa raamadaanuma guyyaa soddomallee nama najjasuu dhiistanii nama xureessuu dhiistanii amantii namaa xiqqeessuu dhiistanii guyyuma soddomallee nafsiyyaa keessan gadi qabdanii toontaniisin. Ishi VIP ishi siyaa gaafadhu ishi haadhook. Giifti kun mee waan siyaa gaafadhu tole. Waan siyaa gaafadhu mee bakka ammarratti. Mee amma Waaqayyo dadhabee harree yaabbatutti naa joma jettee yaadatta akka keetti akkuma namaatti natti akka anaaf si yaannutti. Waaqayyo dhuguma Waaqayyo inni waa hunda danda'an dadhabee harree yaabbatee deema jettee yaaddaati. Anis gaaffii tokkoon si gaafadha. Ayyee. Isa kana naa deebista dura moo anumti si deebisu? Naa deebiseeno. Ish rakkoon hin jiru abshir. Kan kee immoo sammuu numti siif haa deebisu. Ela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa qorichi sun kennameef hin duune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namoota bira jirutu gaaf sana battalumatti du'ane Nabi Muhammad garuu gaafa foon sana afaan kaawwatanii foon re'ee suni maal jetteeni ani summiidha nan nyaatiin jetteen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo sana afaan sana keessa baasan jechuudha. Hin duune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Osoo du'anii jiraatan hin duune malee osoo du'anii jiraatan iyyuu nuti Nabi Muhammadin nama jenna malee waaqa miti Nabi Muhammad. Nama akka koof akka keeti garuu Waaqayyo nama keessaa filatee namoota akka gorsuuf erge nama akka keenyaa nutti erge afaan keenyaan afaan nuti beeknuun qaama akka keenyaa nutti erge. Fakkeenyaaf tu jinni nutti ergamteeti jinni irraa waan barannu nuti hin baqanne sodaanna waan taateef. Namni garuu nama akka kee wanti sitti erguu fi akka fakkeenyaaf biyya kee afaan Oromoo dubbataati. Nama Beenishaanguliin namni sitti hin ergusiin. Kan sitti ergan eenyu dura nama akka kee sitti ergu nama akka kee amala kee afaan kee waan akkasii dubbatu sitti ergu maaliif jennaani walii galta waan ta'eef. Warra Amaaraatti nama Amaaraa ergani malee nama afaan Oromoo dubbatutti ergite waliin galan jechuudha. Kanaafuu maal godhama? Nama Oromoodhumatti erganii san booddee Oromoon seeraatti dubbatee maal jedhee waan alarraa gashuu barbaadu booda irra gashaaf jechuudha. Kanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namadha. Nama akka keenya Waaqayyo filateeti nutti erge. Maaliif jennaani akka namoota karaarraa achas deebisaniif. Warra badiirra jiran badiirraa kara sirriitti akka deebisaniif. Kanaafuu utuu du'anii jiraatanis nama dhumaa tokko miti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quraana keessatti boqonnaa 18 keessatti maal jedhani? Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhi yaa Muhammad innamaa ana basharun mithlukum. Annama akka keessaniiti jedhiini.
garuu yuuhaa ilayya gara kiyyatti immoo beeksisni waahyiin mul'anni natti dhufee jira. Maaliif jennaan? Mul'anni sun eenyurraa dhufe gaaffii? Rabbirraa dhufe inni immoo. Rabbi eenyudha? Rabbiin Allah nuti jennu sana. Isa tokkicha malee kan isaaf hin sagadamne. Allah jechuun kan isa malee waan biraan sagadamnee fi kan isaa malee hin kadhatamne. Kan hunda caala waa aboo qabu. Kan aboo hunda namaaf kennu. Kan ammoo hin dadhabne. Kan hin nyaanne. Kan hin dhugne. Ammoo addunyaan kun hundumtuu kan harka isaa keessa jirtu. Waaqa akkasiiti jechuudha Allah jechuun. Inni waaqa dhugaan gabbaramu. Quraana keessatti boqonnaa lammaffaa lakkoofsa 163 keessatti wa ilaahukum ilaahun waahid. Waaqayyo keessan waaqayyo tokkichaa jedha Quraana keessatti. Siigalee? Kanaafuu waaqayyo keenya waaqayyo tokkichadha. Isa isaaf sagadamu sana jechuudha. Allahn eenyu jennaan boqonnaa 22 keessatti dhaalika bi'anna Allah huwal haq. Allahn keessan sun waaqa dhugaa isa ta'e sanadha. Isaaf sagaduun kan isaaf malu sana. Allahn keessan maali jennaan Quraana keessatti boqonnaa 112 lakkoofsa 1 kaasee maal jedhe? Qul jedhi yaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkuma kee kana warri Yahudotaa fi wantoota Allah gaafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahn keenyudha nutti mijannaanin jedhiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahn tokkichadha. As-Samad kan ammoo rakkataan hundumtuu haajumaan hundumtuu haajaa isaa itti matu. Kan hundumtuu rakkina isaa itti matu. Kan rakkina hundaafuu deebii kennuu danda'u. Kan dhukkubsataa hunda fayyisuu danda'u. Ammoo kan ammoo yoo ati illee waan jettu illee kadhattee kadhaa kee hunda sii dhaga'uu danda'u sana jedhee. Atti aansee lam yalid walam yulad. Allahn kee sun kan hin dhalanne kan hin dhalchine kan ta'edha. Lam yalid walam yulad. Hin dhalchuu hin dhalatullee. Gara fuulduraattis duras hin dhalles hin dhalchines illee. Walam yakun lahu kufuwan ahad kan isa fakkaatu tokkollee kan hin jirre. Ilma namaa kan hin fakkaanne, kan bineensa hin fakkaanne, kan malaa'ikota hin fakkaanne, kan jinnoota hin fakkaanne, kan dhagaa hin fakkaanne, kan samii hin fakkaanne, kan dachii hin fakkaanne, kan hin beelofne, kan waan hunda irratti kan isa hin fakkaanne, kennaa irratti kan isa hin fakkaanne, uumuu irratti kan isa hin fakkaanne, nyaachisuu irratti kan isa hin fakkaanne, jiraachisuu irratti kan isa hin fakkaanne. Sigalee jiraatuu irratti kan isa hin fakkaanne. Kan akkasiiti Allahn sun jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa deebii kenne. Allahn keenya isa kana giifti. Okay, kan kenna sanumadha jechuudha. Fakkeenyaaf mee Yesuus Kiristoos waan amma Allahn kun qabu hin qabaa. Fakkeenyaaf Allahn jiraataadha bara baraan takkaa du'ee hin beeku. Yesuus Kiristoos takkaa du'ee hin beeku. Yoo du'e qabu foonii malee hafuuraan hin duune kan keenya bara baraan. Waan fedhe naa ta'u nuti amma hafuuraanis fooniinis hin jennu. Allahn jiraata bara baraati hin du'ullee nuun jedha Quraana keessatti tokko. Eeshi gaafi biraas gaafadha. Fakkeenyaaf Allahn boqonnaa 57 lakkoofsa 3 irratti Allahn jalqaba waa hundumaa dura kan ture ka boodarlallee kan dhumarra turudha jedhe. Yesuus Kiristoos jalqaba qaba moo hin qabu? Jalqabni isaas dhumni isaas bara baraan kan jiraatu isumadha qaba. Jalqaba qabaame? Duris ture. Ammas jira. Yesuus Kiristoos durbee Maariyaam irraa gaafa dhalate dhaloonni Yesuus Kiristoos akka kanatti itti fufa jedhee jalqaba Yesuus Kiristoos Maatiyos dubbate moo hin dubbanne? Dubbate. Kanaafuu Yesuus Kiristoos jalqaba qaba moo hin qabu? Qabaa siin jedhee. Kanaafuu Yesuus Kiristoos jalqaba qaba. Waaqni garuu jalqaba hin qabu. Allah jalqaba hin qabu tokko jedhe. Ishi Yesuus Kiristoos beelee nyaate taa'isanii tole. Kan hin jedhan Waaqayyo Yesuus Kiristoos nyaatee dhugeera moo hin dhugne? Yesuus Kiristoos nyaatee dhugeera moo hin dhugne? Maal nyaatee dhuga? Biddeen nyaatee qurxummii nyaatee bishaan dhugee wayinii dhugeen turre Yesuus. Fakkeenyaaf hammi kun nyaanni kun saba kana hin ga'a jaalalli jiraannaan jedhee barsiisuudhaafi malee inni nyaataaf hin dhufne gara lafaa. Maa Yesuus Kiristoos gaafa du'aa kee beelee mee qurxummii wayii qabdu fidaa mina nyaadha jedhee fudhatee nyaanne? Saba kanaaf hamma ga'u saba hammi kun baay'atuuf waan xiqqoon kun qurxummiin tokko sun nama meeqa nyaachise jedhama hammi qulqulluun sun. Laa harkaa fudhatee kophaanuma nyaachise sana inni suni raajiidha sana. Argiteessaa? Inni dura. Suni dura. Qoyka suni raajiidha. Maal fakkaata ture Yesuus kun gaafa argite diimaa moo gurraacha ture? Yesuus Kiristoos moo akka Isaayaas nutti mutti Isaayaas boqonnaa 3 lakkoofsa 53 lakkoofsa 2 irratti Yesuus Kiristoos argaan isaallee namatti kan hin tolle jedhee dubbata wangeellaan hin beeku gaafii kun agarre wangeela jedhe. Argaan isaa kan namatti hin tolledha jedhee dubbata Isaayaas boqonnaa 53 lakkoofsa 2 irratti. Baay'ee miidhaga jechuudha. Lakki isin jedhaa si barsiisuu akkas jedhaa laata na hubachiisme. Waan jedhuun dubbisame. Maaliif ofii keeraa dubbattetti ammas akka haartuun barbaada. Xiqqoo ishee Waal jedhaa Isaayyaas boqonnaa sagalatu waaqa naaruuf hin qabu inni ofii isaayyuu jiraataadha. Naariin giifti ko akka naarree fi ofii koo yoon baasee dubbisu ammas wangeelli hin jenne jettee akka taartu barbaadu. Isaayyaas boqonnaa 53 Wallatti kenne. lakkoofsa tokko kaasee maal jedha beektaa? Isa nu dhageenyee himne eenyutu amanee irree Waaqayyoos eenyutti mul'ate lakkoofsa 2 irratti inni akka biqiltuu mukaati
Goofticha duratti ol hin ba'a. Akka hidda mukaa isa lafa gogaa keessaa bu'us hin ta'a. Simboodhaa fi surra waan hin qabneefi jedhe. Simboo fi surra qabachuu maali? Akka biqiltuu jechuun isaa biqiltuun gaafa biqilu maal fakkaata? Magariisa. Inni dhagaye. Okay, simboon qabu jechuun kennuudhaaf ija kennuudhaaf jechuudha. Simboon qabu jechuun ana jechuudha. Ilaala simboo jechuun simboon amma fakkeenyaaf simboon rabbi yoo sirra hin jiraanne ati maalidha nama qullaa deeme maraataa jechuudha. Simboon kenname ittiin dubbatee dhageessifachuuf ittiin waan hundumaa gochuu danda'u namni hundumtuu akka isa dhaga'uuf akka isa hubatu simboon eenyurraa kenname waaqayyo abbaarraa isaaf kenname simboon qabu jedha. Simboon qabu jedha bar simboo qaban jedhu. Simboon qabu. Moobaayilii keetu dogoggoree barreesse qubeen dogoggoree simboon isaaf kenname jedha. Wangeelaan si fida sammuu qabu. Wangeela moobaayiliin koo dogoggoree. Ifaan kun duuba jira makiina duuba. Fiidine maalo. Nataan kan kee gulittii yoo inni beekteen deebiftuu yoo inni haasaa seeraan dubbattu ati maaliif qallaalii taata akkas? Gaatii gaafatamte seeraan deebisi. Kitaaba qulqulluu ati qallaalii ta'e qallaalii maaltu godhee Nyaan kun harreeni kan mataan haasaa baadhattanii deemtanii baay'ee mataa duubaa kan arginu. Mataan kirichi miti ati. Mana marrasi Salphatu baalagen ikak. Doktorin arrabsini si doktori isi. nama narrabsiin akka harredi nama doktora kuna In arrabsina. doktora keessa daba Is masaa biar isi biar ina mati sa isi. Ora arrabsina. taragaggaa